Ilmaan Oromoo viidiyoo kana akka isaan akka inni itti cites hin beeku tokkichumaan kutame haasaa koon itti fufaa mi'a itti deebi'aa looginii godha peejii koo dhaqaatii amma haasaa jalqabeera. Inuma cite akka inni itti cite inuma dhaabanii adonnoo abbaa dhaabe hin beeku adonnoo nama dhaabe haa ta'u wanta ta'es hin beeku tokkichumaan balleessan hin bade. Kanaafi amma haasaa kottan deebi'a ilmaan Oromoo mee achi as kotta isa kanatti deebi'aati. Nan gaggabaabsa ammas akkana irratti hin cufamne. Wanti jechuu barbaadu ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo waboon hooggana baafateera hooggana isaatiin lolataa jira. Gammachuu guddaadha kuni ilmaan Oromoo amma immoo principally isa dhaabbataa ta'e the enemy of my enemy is my friend isa jedhuudhaani amma ijoolleen keenya kunoo TDF dhaab wajjin walii wajjin lollaa walii wajjin gara fuulduraatti deemnaa TDF wajjin hojjenna jedhaniiru. Kanaafi namni dhugaatti wallaansoo Oromootti amanu namni dhugaadhaaf walabummaa Oromootti amanu hamma danda'ameen ijoollee keenya waboo keenya kana jala hiriiree hamma danda'ame gargaarsa gochuu hamma danda'ame tumsuu danda'uutu nurra jira. Amma gaa yeroon keenya har'a yeroo isaan the enemy of my enemy is my friend jedhee humni diina nafxanyaa kana lolu gar tokkotti yeroo inni luucca'e kanatti hamma danda'ame Oromooni garaagarummaa gidduu isaa jiru hundumaa achitti dhiisee amma waboodhaa wajjin dhaabatee gara fuulduraatti deemuu danda'u jira. Waboo wajjin ejjetee waboo wajjin fiigee wanta ta'uun irra jiru gargaarsa ta'uun irra jiru propagaandaadhaan ta'u maaliin ta'u gargaarsa ta'uun irra jiru gochuu danda'u irra jira jedha. Maaliifi har'a egaa yeroon maaliif lolli kun jabaataa dhufeera biyya waboon dhuunfataa dhufeera waboonis hidhatee ka'ee lolaa jira. Kanaafi yaaddoon nuyi kanaan dura qabaataa turre warri kan biraa warri humna qaban dhufanii biyya keenya fudhatu ni jedhanii wanta akkasii kana gara booddeetti dhiibnee of eeggannaa barbaachisu gochaa lola kanarratti ijoollee kana deeggaruu nu barbaachisaa jedha. Kan biraani namooti tokko tokko wanta isaan haasa'an tokko tokkotu na dhibaa jira. Baay'isee na gaddisiisa. Gaddisiisu waboo dura dhabanna hin jedhan afaanii baasanii waboon mo'aa dhufeera kaa garuu maal jedhu wayyaaneen akka lafa keenya wayyaaneen akka lafa keenya irra ejjenne morma keenya dabarsinee laannaa mee qawwee fudhadhu dhaqi kaa waboo irraa salphisaan jirtu akka jechuudhaan waboo irraa salphisaan jirtu wayyaaneen biyya keessa seentee dhuftee finfinnee seentee jara rukutuu ishee hin hafu. Jira dhiisuu hin dandeessu wayyaaneen loluutu irra jira. Biyya kana keessa seentee dhuftee dhukkee irraa kaasuutu irra. Waboon immoo isaanii wajjin walii galee jara kana walii galanii kaasuu qabu. Kuni waan ta'uun irra jirudha. Isa ta'uun irra jiru dhiiftanii waboodhuma danqaraa jala kaa'uuf jettanii hooggana haaraa reefuu filame kana danqaraa jala kaa'uuf jettanii meetii gireen biyya keenya keessa naashinaalizimii sun eessaa dhufe laata? Maal Amaaratu biyya kee bitaa jira baraar? Kan dhukkee sirraa kaasaa jiru ilmaan Habashaan. Nafxanyootatu si ajjeesaa jira, si qalaa jira, ijoollee kee gudeedaa jira. Isaanii nattee lolteetta? Isaanii wajjin nagaadhaan inni taa'ee nagaadhaan fixadhaa jechaa jirta miti. Warra Habashaadhaa wajjin Abii Fayii wajjin nagaadhaan maaloo goona mootummaa biyyaalessaa gomboolessaa dhaabbannee dhannee wajjin hin jiraanna filannoo keessa kana haasaa jirta miti. Nafxanyaa isa waggaa 150 si garafee harka kee sirraa muree miila sirraa muree jireenya kee si balleessi isaa wajjin deemuudhaaf sirbaa jirta miti.
Akkamittiin yeroo waboon dhaabattee nan loladhaa biyya abbaa kootii uummata saba Oromootiif hireedhuma tokkollee argamsiisa yeroo inni jedhutti akkamittiin mee Tigireen biyya keenya waboo dura dhaabannaa mini bardubbitti mee Tigireen biyya keenya keessaa seentu isa jook waan akkasii kana dhaabu qabdu warra akka jettanii isa dhumaatan magaa isa dhumaa wixxifataa jirtu isin beekna bara waa isin hojjechaa baatan waggaa meeqa wal'aansoo akkasin lafarraa harkisaa baatan beekna har'aa naashinaalizimiin inni bulluqaan kun kan isin keessaa galagale gaafa hoogganni lagatti galu ala taa'uu dhiisee konyaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Awurooppaa keessa taa'uu dhiisee gaafa inni lagatti galu kan inni isin gube waan akkasii kana dhaabaa uummata Oromoo dura dhaabachuudha har'aa kan waboo gorsuun nurra jira gargaaruun nurra jira yaada kennuufi nurra jira eeyyee akka isaaniin dogoggorre hoomorkii mataa keenyaa hojjechuu danda'uu qabna nama komachuun nurra jiru wayyaanee komachuun nurra jira obaluun komachuun nurra jiru yaada mataa keenyaa gumaachuu danda'uu nurra jira bukkee dhaabachuu danda'uu nurra jira ijoollee kana malee akkasiin seenne egaa amma isinii achituu Awurooppaadhaatu akkan seenne naan jedhaniiru jedhee geessu akkasin barbaadan adii uummata Oromoo kana baruma baraan gowwoomsuu barbaadu hin danda'amuun akkasii kanaafi tarkaanfii ijoolleen kun fudhatanii seera kana caalaayyuu tarkaanfii isa jalqabaa kunoo amma iccitii lolaa wal geggeeddarraa jedhe marroon isa taanutti immoo walii wajjinis loluu dandeenyaa jedhe isa siyaasiyaas immoo sabaaf sablammii garaagaraa walitti qabanii waan hojjechuun nurra jiru hin ilaallaa jedhe amma warri TDF'n saba keenyatti dhiyeeffame Oromooni uummanni Oromoo feetii mataa isaatii disaayidii gochuudhaaf ta'a takkaa sabbi gaafatamee hin beeku waa'ee waan ittiin deemu takkaa uummati poolitikaan Oromoodha saba dhaqee maal barbaadda ittiin jedhee hin beeku har'agaa carraa sana argata uummati keenya carraa maal barbaadda attamitti deemta kan jedhu argachuudhaaf deemaa jira waboo hooggana waboo jalatti kan argachuudhaaf deemaa jira kanaafi baay'ee gaariidha akka isaan itti deemaa jiran baay'ee nama gammachiisa kanaafi gargaarsaa fi deeggarsa jiru hunduma isaa kennuufitu nurra jiraan isin jedha kanuma yaadi koo baay'ee xiqqoodhaan baay'ee haasa'uuf hin dhufne jabaadha himmoona ijoolleen keenyas himmooti waan tokko yaaddoon hin jiru yes poolitikaa keessa yeroo jiru yaadda'uun ni jira shakkuun hin jira barbaachisaadha kun eenyuyyuu mucaan obbolaan iyyuu wal shakka obbolaan haadhoo wal shakka garuu hoomworkii keenya attamitti hojjenna namni nutti hin seeniin kun hin ta'ini miti shakkuu hin dandeessa shakka I don't have no problem kan jedhu itti yaaduu danda'u nurra jira attamittiin jara kanaa wajjin hojjenna maaltu nu baasa interestiin keenya attamittiinitu walii wajjin deemuu danda'a attamitti gargar ba'uu danda'a isa gargar ba'u immoo attamitti walitti fiduu dandeenya taa'anii analaayizii gochuu barbaachisa baasanii buusuu barbaachisa mari'achuun nurra jira waan akkasiiti jabaadhaa yeroo gabaabduuf hin dhufee yaadi isaanii ibsa isaan kennan gaariidha duukaa buunu agargaarru hundumti keenya jala hariirru warri poolitikaa keessa jirtan aktiivistoonni hundumtu kana deeggaru